أكلم ما الموا أكسجين ويتنو في ماكي كنا يفاجئ باي برباجي زلال أرتي دو كنا المور كتر أكلم تي برباد هيرو جراجي ماكي أكو فتا كمان بدني المور يفاجئ كم برباجي مو أركضنتي والله نجار أكم ستين يا وقت ستين تلوبة وفهم مرقتيو ستين تلوبة ستين يوتي تعرفي غرتي بعد مال جتي وارقتي مالي أكستي جالت الموكي يا يتاتي مهاتو لغا وصام أبسناني نرجع تيجي كيسة تو المانجا فايو تو موبايل نما تو لين نرجع كنا ما سلي فابرت لي ريني فابرت لي فراولي في فانتا سينا فاجي تورا أبسناني اللي أكسم بيتا كاوتي دا ينتبه إنما بوهارسا لغا ربط وراف والله يعني قافا جنواري كل شيء كنا وقال ما فاق يافكاوي رتي بوستم غريلة توري بيتا غرو وانو يعني نموت غرغدا ميكا أستاذة غرغدا ميكا سوشيال ميديا كنن بيتني عمل إيسا دائما دلتو باتي جها في الدنيا متأنسو مالف برباجي سي سوتا جباتي وقاتو كوغاية يو ميلان ديمو إيغالي في الدنيا متأنسو دنديساني كناف ما في سورة إزاي متأنسنا جتاني وادانا ما قلتاني سو إن برباجي سو إن متأنسنا نمجر نويو كونفيز نقول بيتا وهي متمتي آمين شو نوامو وان نمني نغافة هنداي مغون أبسنان انفدا جنان فيدو هاوي فدا جنان فيدو غافة جنان اللي بدو ربيتا راجل من دو دايا جنان دايو دبلا جنان دبلو كان ساتي لي مكاسي نتابيس أبسنان مقال لي هو باستي يوم بفري أنا والله سلاقويا كراكا ننفدا جري غرو إنغودي نانجران والله نموت غرغو دامي إيفن وجولي وطاتي لكان جرو يو كومنتي جلتي infidina tukwa guddatu nan jedhani anna anille yaad isani furadhe okay jedhe dise yarra garu duga dubbatu nunu dabbarera amata takka gutu bakka amat baati jafola gara dabala ilani arake setammo gadabalani ijollem biya ala abati ganzaba nyati ganzaba rat albati ganzaba rat finchofti akaido pyazani أنا ساكي زي الماني تيني. أما زي المو أما كاتوني فاتو. أما كاتوني نايه. يا أما تتوقعوا قوتي إن شاء الله ما تنسوا دافني الله. نقارو ندبرير نقارو بتو فصار إن الليل على نجدو جراتي أكاس كابني أف براتي أسسني رفني أصفني والله إنه تطلع توري. مالي الموني مالا. أنا مو قافة يسوي الفيديو وجدت المعلومة لا لو بدأ كمان فريدة أنا ما سديتها تاني. إن شاء الله. لينجا كوبي فدو نيجي غافة سامبك جا برشان طالع. واي لينجا أبشر إسافو أديجا كباب دي غافة بس ما بس. أنا أبغى بلزق دي بديا كدو كدو أرجع. نا كسي بيتا ما كيشاتي نا أتيلي أكمل دو أغرتي جرينيا كينيا كنا راموتان نو فرتي غربوتي حالا لاتي تيستو تصفى نادر قال nama gorsa agar wallahi jireenya keessa dabartan keessatti namoonni akka baratu jechi nama akka nama hin cabsine bika namni gisee sirratti duulu bika guddaa ga'uudhaaf yaalii godhi malee duuba akka hin deebine namni wallahi himaaf namaaf okee namni isinirraa baratu waan akka biyyatti akkas jaa dubbatuun dirqamaa miti maa namni waan namni addu kanarratti akka mammaaksa oromoo tokko jira beektaa maakii beekaan baargamattuu wallaalaan uf jalattuu jedhanii dirqamaatti nama barsiisuudhaaf aktara fiilmii wayii ta'uu qabdu saba oromooti anillee sirraa waan baradhu qabaa atillee narraa waan barattu qabdaa namni maru hundinuu muuxannoo wal jijjiiraa deema ilaalcha garagaraa qabaa beekumsa garagaraa qabaa dandeettii garagaraa qabaa ani jireenyi kiyya guutuun inni jalqabaa hayaata muslimaati akka ilma muslimaatitti jechuudha. Maybe ofii kooti asirratti miidiyaa irratti akka fedhe ta'uu danda'a. Nama sirbooliin ooluu danda'a. Nama sirbooliin deemuu danda'a. Maal jedhuu danda'a. Waan danda'een garuu maatii kiyyaa fi ilmoo kiyya waliin yoo rabbi na milkeesse jireenya muslimaa waan amantiin kiyya na dhoorgurraa fagaadhee waan na ajaju irratti jabaadhee jiraatuuf hawwii kooti. Maaliif jireenyi duniyaa kun beektaa ni darbaa wanti hin dabarre hin jiru. Ammoo akiraafillee waa ol kaa'atuun gaariidha. Inni lammataa ammoo dhugama dubbatuuf Oromoon kun aadaa fi duudhaa safuu mataa ofii danda'e qaba.
Ayatii eegalatoom qaalliteenna. Waan mataa ofii danda'e qabaa beektaa. Waan namarraa hawwan tokkollee hin qabu. Akhlaaqa gaarii, haalaaf amala gaarii, seera ittiin bulmaataa, akkaataa ilmootti guddifatan, duudhaaf safuu Oromoo jechaadha. Kana lama wal bira qabattee deemnaan uummata akka jireenyi nama kamiituu ka galma ga'e ta'a. Hawwiin kootillee sanumaa rabbillee akka nu milkeessu jechuudha. Thank you. Innaa akkas kaa waan yaada qabdoo jiraate kan kee dhageeffannaa misirraa gorsa fudhannaa waggaa lammaffaa kana keessa. Rabbii umrii waliin isinaa dheeressu. Jaawwanna biraa hin jiru. Waliin jiraadhaa waliin bareeddanii walirraa toltanii wallaahi akka malee isin jaaladha. Hedduu takkan isin jaaladha. Isiniin kabaja guddaan isiniif qaba. Jiraadhaa isin jaaladna. Ayyee galatoomi wallaahi baay'ee lullee hedduu si jaalannaa hedduu si qabnaa. Ishi nagaan nu ture qaalete. Waggaa lammaffaa jechuun waan salphatti dhufee miti. Waggaa lama jechuun 700 foyiiti. Waggaa lammaffaa. Har'a kun horaachi waggaa lammataa keenya kabajaa jirra. Intala yoo qabaatte nuu kenni raachuu soddaa taanaa. Akkas. Mucaan keenya guddatee jira. Intala nu gaafachaa jira. Bismillah. Anna akkasiin mee guyyaa 700 meeqaa kana aniin kun itti gaafatamummaa ofirratti fudhadhee asbeezaa danda'ee kiraa manaa danda'ee qallaba kee danda'ee bakka qonni hin jirretti boca hin jirretti si horatuu kiyyaaf maaltu si dhaga'ama. Jalqaba irratti hedduu nu beekan waan har'aa kun as geenyee jirra. As ga'uuf dammoo yeroo hedduu bu'aa bahee hedduu dabarree as geenyee isarra talayyuu dammoo biyya namaa jiraannaa of biraadhaaf abbaa obboleessa obboleetti qabaannee miti yaa uummanni Oromoo hunda keenya. Isin jenna ilmaan Oromoo hedduu isin jaalanna hedduu kabajnaa. Abbaabdi. Ase ada gitu. Salam. Akak nagaya. Nagaya bina ko. Abbaabdi jirta. Nagaya. Akam me afiyage. Nagaya wala. Nagaya. Jireenya maal fakkaata? Kabadaan. Walillee garamna rakkoo takkee qabu. Kominteenu. Anna har'a kinoo beektaa qo'annaa du'aayii godhaa jirra. Anaaf hawwiin haati obsinaan yaga wal fuune waggaa lammaffaa kenna. Du'aayii nu godhimee nu eebbisi waggaa sadaffatti akka rabbi nagaa nu dabarsu. Bakka wal eebbifnu. Nu eebbisa abdi. Rakkoo qabu taphataa du'aayii nu godhaanii jirraa jenna. Wadhu taphatoo. Kamee bokkuu, ka jibbee dhuguu, ka garbaan oo waaqa gujii gurraachaa ati nu dhagaye. Dhageettu nu owwaat ka gadii ati. Ka gadii ati nu hanqaat. Ka olii ati nu. Hanqaaq. Me'een nagi'a. Hanqaaq. Me'een nagi'a. Nagaa. Ka dalla olii nagi'a. Nagaa. Ka dilla nagi'a. Ka garba gurraachaa nagi'a. Nagaa. Waaqa ati nu dhagaye dhageettu nu owwaat. Ka gadii nu hanqaat. Ka olii hanqaat. Ka garba gurraachaa nu hanqaat. Ati nu dhagaye. Ati nu dhagaye. Garba gurraachaa ati nu dhagaye. Xiqqoo dabarran fiiri dabal. Waggaa lama guutuu bartidaarii waliin jiran abbaabdi xiqqootti dabal. Kabara 2023 ka ba'ee bokkuu ka jibbee dhuguu ka garba aannoo ka garaa gurraachaa ati nu dhagaye ka ba'ee bokkuu nu dhagaye yaa rabbi koo nu dhagaye. Ganna sadaffata nu Dabars. Amma Sadaffa warra dhaabtare Abram fattuun dabarru. Du'aayii na boochise beektaa onnee kiyya na tuqe. Waaqayyo. Maarre nullee du'aayii si goona abbaa abdii. Maalti intarneetii kennu. Abbaa abdii hin jiraami sagaleen kennu. Injira.
Jaartii fuuteer taatin. Am fuudhu fedhayyuu amma ganna kanayyuu fuudhu ganna amma kee jiru kana fuudhu fedhayyuu ganna kana fuudhu ganna kana Wayi fuudhu. tiktokiin kee maal ta'e qonnaan taqabbalu geemiin taqabbalu. Mee amma achi as erga baabdi achi as ergi si bira. Ergi ayyee. Taqabbalu. Wallahi taqabbalaan jiru. Kiyya moo keetu rakkoo qabu? Ati garan ati. Tuqeeraan. Cancel that match. That match has not started. Mee nu maal akkasi gargaaru barbaadda sargii keerra osoo maal si goone sitti tolaa. Diksii naa bittanii, jabanaa naa bittanii, burcuqqoo naa bittanii, waan irra rafnullee hangallee nuu bittanii, manallee nuu kireessitanii, mana nuu bitayyuu nuu kireessina abbo nuu bita. Mana nuu bita abbo nuu kireessinayyuu. Ka itti wal gal. Algama burcuqqoo bichaadhaan wannaan kenna neetworkiin kenna seeraan dalagaa garuu sagalee kenna seeraan si dhagama baabdi. Qulqulluudha isaa? Qulqullu. Kokorii takka naa galee obbo kokorii takka. Kokorii. Daraaraa soddoma. Kokorii lama kennaa fi takkaayyuu miti. Abaaboo soddoma nuu kennaa nullee abaaboo soddoma. Daraaraa kamas. Wayne dhumatee jiru amma eegalee miti. Daraaraa soddoma. Gizemenni eegalee gizemenni xumuramillee dhagarrees. Abaabdi. Daraaraa. 15, 16, 17, 18, 20, 5, 6. Barakam keessaa sargii immoo osoo eessa daggasanii sitti tola. Ani Dubai fuudhu fedhe. Dubai fuudhu fedhe jaartii. Dubai mana guddaatti wal fuudhanii jira jedhe. Anasii qopheessa mana guddaa qaagamgoo barbaadame mana. Nama meeqa waamuu feeta sargii? Kagaa faaruu sabbaa giddiifaa. Nu moosisaa jedhiin. Maan waamoo wayii jennaareen atummaan na moosisaa jedhiif malee. Namoosisaa bona moosisaa. Walin rakkataa. Kataatii takkaffaa wal dhuungata. Keessummaa kamatta. Keessummaa kamatta. Keessummaa bataa bimataa jedhu. Keessummaa kamatta. Kataatii takkaffaa wal dhuungata. Qixaatii tokko fa'aa wal dhungattan jaran akka nu immoo anni kiyyaa guddu galaafata. Footoo sakkaafna. Afaan keessa sanu. Afaan keessa. Jalaa bilik. Nu sifa dubbisuun malee qaxxaamuun barbaadnu. Dubba takkairraa wal dhuungata qaxxaamuu akkasumaan. Amantaatu jechuun. Noo hin qalladde inni hin taphataa jira. Hin taphataa jira. Mucaa xiqqaallee, mee mucaa xiqqa. Inni dhufa inshaallah. Namni mucaa kanatti jaallamu kanaan haa seenu. Abbaabdi uffata kee kana baay'ee jaalatta isaa. Maal uffata qabbanallee narraa dhowwa uffanni. Karabatii tana bichaa ol deebisi. Abbaabdi kottu mee. Ani wanta kan gabba'ee jennaan dhoofadhe wallaahi. Maal taate hantuuta nyaate bakka san. Narraa gubatte. Wari koofiyaan haa kenninaa jedhiin abbooti koofiyaan tajaarsati. Hin beekani abbaa taatee hin beekani. Nun kenninaa jedhiin. Taa'ee wili wallaahi. Jin. Dubbachuu lafa bareedamoo fiiltarii ammati godhatte kan abbaabdi. Narra kaahin jedhiin abbo. Naa kadhadhu abbo. Akkan waliin naasofneef akka nu godhan. Irra keessaniin hin cinqinaanii abbaabdii nu jalaa isiniin jedha. Akkas jedhiin abbo. Koofiyaan narra kaahin jedhi. Abbaabdi. Yes.
nama do'aayii si goonee deemnaatillee do'aayii nu goote har'a nullee guyyaa kabajaa guyyaa rabbiin bultee alaalaa nutti ijaarree jirra. Amiin jetta ishii seeraan dhugamaan si goona onneerra. Hayye. Awi amiin jedhatillee. Rabbiin laal imaana dhugaa rabbi si haa kennu. Amiin. Duniyaa dhuma hin qabne riskii dhuma hin qabne rabbi sitti haa baasu. Amiin. Laal akka Afrikaatitti miti akka addunyaatitti rabbi hin danda'a beektaa. Achi nama qajeelchina uuma xiqqoo irraa ol nama fuudha. Rabbi duniyaa dhuma hin qabne wayii rabbi sitti haa kennu. Amiin. Rabbi hiyyeessa iyyuu nan godhin. Amiin. Hiyyeessaanuu ta'uun barbaadu si bichaa miti jedhu. Hiyyeessa namni waa barbaade wayii ta'ame. Innaa haadha manaa gaarii bareedduu laal tawaaman awwaattu tadhaana warwaattu. Rabbi si haa kennu. Amiin. Rabbi nasraan Namataan gurraan hin dhageenye rabbi sirraa haa qabu. Nasraa fuudhu bichaa kanaan jedhu naan rabsite har'a iyyuu naan rabsaa rajjeeffaatu. Rabbi tabiraa haa godhu jedhu. Ani nasraallee wal loluun barbaadu. Waan ofii jaalate rabbi beekaa tama ofii jaalate rabbi si haa kennu. Amiin. Ammoo garuu talaal ilma bareedaa si fakkaatu si deettu. Wallahi amiin. Kottu dhiisii oma rakkoo qabu sadaqaan takkaan qabu tolfatee koofiyyaa sadallee jedhu. Koofiyaan taakaakuuti saniif natti kaayina jedheen. Inni jala naganaa jaartii kadhataafii jirra. Jaartii iyyuu hin fuune mucaan daa'ima. Du'aayii godhaafii jirra. Aamiin jedhaa jira. Koofiyyaatti gootanii cinqina. Aamiin jedhu. Innaa akkasi abbaa abdi waan nu sii kadhanne kana hunda rabbi si haa hawwaatu. Amiin. Rabbiin umrii si dheeressee bakka ati jirtu nagahaan si eegee hamtuu bitaa fi mirgaan sitti as deemtu rabbi sirraa qabee nagahaan si haa jiraachisu. Amiin. Allahumma salli ala Muhammadin. Nagaan nu bul. Du'aayii godhadhaa bakka addeen daabbaa barbaadataa deemu. Dadaalaala. Ayyee seerri barbaadan. Gasti irraan dubbisnee du'aayii goonee fi yaada wal jijjiirree. Maamin nu dubbisaa laata? Maamin shoo jirtaa? Abboo fooloon kadhataa jira. Mee mana kee jalatiin tokko dhufee barreessaa bilbila isaa kaaniin akkaawuntiin inni kun injeeraa baree gonkuma wallaalee rabadhaati ruusa biyya rabaa. Maal ta'e? Naa hojjechuu dide yoo barbaade. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Maamni shuu jirtaa? Uumama kootti hin deebi'ee bardii maddee. Sirraa bareedee jira. Maa gisee as jirtu Kolfa maratti hin kolfitu. Koi. Ani dhaqee maabiraatii ibsadha. Koi.